Oromoo keessa waan jiruun soho Oromoo keessa miti addunyaa tanarraa wallaahi namni simbeene guyyaa takka guyyaa takka si harkuu si beeka like ammoo silaa waa beekanii eduma sunuu hanga sumaa usi dubbatanii sa'aallee irraa hin jijjiira kaati jette namoonni gariin simbeeku siin jette jechuudhaaf simbeeku jechuun waan rakkoo miti simbeeku siin jette jechuudhaaf mana kee gubuu irratti deemuun hanga haddii kanaati irratti sirra deemuun kuni isa namuma wahiititu keessaa harka qaba. Wallahi waan hedduu nama gaddisiisu ijoolleen teenya warri gaa hogguu waan takka dhufte waan itti jettan akkuma tamaayikii agartan tanamni biraa maayikii irra duulu deemullee arkuun isinirra jiraata warri hogguu kaan maayikii irra duulta warri akka caalaa kunfaan jechuudha. Akkuma gizee maayikii waa balleessite akkana mul'attee addunyaa tan hooma isiin hun balleessine ni hun balleessine isii miti haa ajajeen mallee waan kana ijoollee giftara isiiti haa godhe nuti bira jirraa ijaan agarraa muut nu gooteetiti guyyaa keenyarra qabattee jechaa turte muutillee namni isii godhen jiru yoo itti himne jennee mana si jala dhayne blok nu gooti sababa suniitiif nuti itti himuu hin dandeenye amma waan takka tafaayee jiruutirraa na gammachiise ijoolleen Harargeetu ol bahanii mana siititti mata isaan fakkaatanii sababa biraa yaakaa gosa biraa arrabsuu fadhanii mana kiyya keessatti yoo takkitti maayikittiin aara qaba malee ani arsitti aaran qabu Harargeetti aaran qabu mana kiyya keessatti waan Harargee fi Arsii jaama maqaanatti hin kaasinaa jetteeti ummata irraa dhorkite bakka sanitti hedduu takka na gammachiifte ammoo maayikitti aara qabaachuu keessaan itti himachuu irra ture akkasitti isiin bakka tanatti faayee jiruutillee hedduu takka haa galatoomtu maayikiillee nama zaarraa jijjiirrachuu isiitiifillee haa galatoomtu ijoolleen teenya akkuma gise maayikii waan takka hiballeessite jettanii halkanii guyyaa iyyitanitti balaa maayikii irra dhufu yaadu warra maayikii irratti isaan maayikii gumnaa isaan maayikii xiqqeessinaa jedhanii yaadanis irraa dubbadhaa akka waa geema isii kana hinaan teessine akaa'u maallee godhuu hin danda'anii ammoo yoo godhuu fadhan namni si jibbu namni sitti naaf waan hin goone hin qabu. Micaa guyyaa dhiyoo kun agartan torbaan dabre edana isaa taphachuu deemu jalaa gubanii suniifuu akka waan kana gabbaatanii irraa dubbatanii fadha akka irraa dhorkitan. Caaltuu galatoomne asirratti nutis ijoollee argite jarattiin amma guruppii isin qaban dhageeffadhaan achila muree isinitti himan baasin appilis caalaa nama baas muudiita irraa fuudhee namni dhugaan fadhanii guruppii isin qaban guruppiin isaan fuudhanii wanta godhanii jirtu wallahi ijoolleen Harargee guutummaa keenya jaalatti si galee nama 2 3 4 kaasirraa yookaan wal burjaajeessanii mataa walitti qabatanii deeman yoo taate malee ni jaalatte jechuudha tiiktaakis gubuu hin danda'an tiiktaak bani kana dura amma walumaa galatti obsi amma walumaa galatti an gonnin godhumaa ki faa jiruun adda walaa fi amma afrafu jirti na fakkaata ha viidiyoo biraa irra deebite hojjettu si galee harma bas dhumatte okay ara viidiyoon hojjettu hin jirtu jechuun an dilas rakkoon hin jiru nuti arrabni nuuf waan guddaa miti waanuma kalee jaamne arras jedhamna waan ta'eef isii waliin illee dubbachuun hin barbaadu bakka khalaas durmaanuu waliin beenuu isin hin jeen ture yaa'u kabaja namaaf jecha sa'a jijjiireetiin jira khalaas sa'a isiin taphattee booda nuti seenii taphanna nuti sa'a 5tti miti sa'a ganama subii miti halkan walqixa taphannu ummanni hirriba keessaa dhufe akka geemii keenya nu taphachiisus nu hordofuus hin beeknaa jechuudha jaalama rabbumaan namaa kanna kanumaan dubbadha galatoomaa bahuuf hin deema yoo gaaffii qabaattan immoo itti fufaa. Okay, galatoomii maakeelaa jechuun viidiyoo nan jecha biraa fakkeenyaaf viidiyoo yookaan jechuun maakeel taayimiin irraa achi jirti jiru akka isiin hojjettu barbaadeeti duraanis bakkuma kana bakki burjaaja fide malee faa jiru ifiifuu miskiina wallahi takkaa nama bu'ee miti kun diraamaa faa shaamarkee faa waliin dalagu malee takkaallee namatti illee buutee hin beektu miskiina isiinis amma ajandaa isin kana gidduutti tolfatanii as deemanii warri ajandaa barbaadu gareen maafiyaatuun iyyuu barbaaddu waan taateef akka isaan hin ijine iyyansa isaanii kana dhaamsuuf galatoomii atilleen zaata kan jalaachiisee jijjiira jechuun hedduu takka nu bira kabaja qabda kanuma wanni jiruuti namoonni dubbachuu barbaadan dubbadhaa maakii hin gaggeessina nama 7 jira dhageessanii mi laali maammee keenya maali beekta ummanni duraan iyyuu maakii arabsuu sagantumaaf qaban ammoo wanti isaan reefu jedhanii mana isaanii keessa yeroo seenanii achiin agarra agarteerti yoo ta'e maal jedhu
ummanni Harargee kana keessatti filaalaa maalii akkana miyyoo miskiina irra qabattee midhaan jiru. Kunii fi kun maayikiin wanti wal qabsiisu tokko hin jiru. Maayikiin tapha faniiti tapha jaalalaati. Balee kun diina wajjin taphataa hin jirtu waan ta'eef. Galatoomii caalaa. Okay, namoonni yaada qabdan dubbadhaa maakiin gaggeessinaa jirana. Takkanaa dubbata yaanaa dubbata maakiin uumaan qabu haa deemtu amma dubbiin dhumte dubbiin haftiin jirtu. Hafada ajandaa haa oowwisu ofadhu haa qabbaneessu hatobachiisu geemaruma wal cinaa yoo jiraate namuu riskii adda addaati geema kanallee nutumaatiitu taphadhaa jeeni ta guyyaa san jummatallee itti ana achi booda immoo namni laalatee jummataa miti saftii nu godhaa kajanneenis nutuma malee maayikii fi ibsaa miti isaan boruutti jaani geema kanallee hin taphattanii guyyaa san kajiru ni jira hin taphattanii isin eeguu turree bar jettee ol baate mana maayikititti hono maayikiin haa dubbattu ana nuti warratti kaasee ta'u akkasaan taphatanillee godhe kana maayikiin adda nu baafte tatanaa achi immoo wilii hafuura baasee dubbate nuti keessan jirru angama kiyyaan keessan jiru haa dubbatanii ammoo gabbahaatii dubbadhaa haqaas namatti himaa wal qabuu dandeenya dubbannee gartee wal amansiisuu qabnaan jaati jabaadhaayyee salaamu alaikum. Bakka anis fixadhee kana booda garuu yaa'ii yoo jiraate tiiktookii maakii gumna jettanii olii gadi yoo fidan sa'a san dura seenaa kan geemii taphadhu asumaanuu beeka. Because leenca ciisee ifitti kaasuun bareedaa miti. Maaliif jennaan obsi daangaa yoo dabaree nama dhukkubsaa jechuudha. Tiiktookii guba jechuun akka ana ajjeestanitti hin fudhadha. Namni mana namaa namarra gubee sodaadhaaf ol deebee namni taa'u hin jiru. Tiiktookii kiyya buutan taanaan nam tokko nam beeku takiin geemii sanii sa'a jijjiireetiin jira isin sodaawwan ta'e kabajaaf jijjiira garuu tiiktookii kiyya kabuuta yoo ta'e inshaAllah saftii ganama subii hanga galgala irraan ta'a jechuudha fixadhaan nagaan tura. Okay, maakii galatoomii maakii wallahi gurratti hin godhin okkotee gurra hin qabnetti gurra hin godhin namni tiiktaakee gubuu danda'u hin jiru. Namni gubuu wanna ta'u hin jiru. Raba sadii gubaa maakii raba sadii gubaa kanneen gaa warree ergeellee namni ergeellee laa gubaa ni jira maamee ati maamee dhagaye namni ergeellee ni jira. Naan beeka garuma duratti namni abbaa lama moo sadii duuba ni jira dhugaa feeta waan kan jiba feeta jaratti tanaas nama hojii ture naafiyati siigalee. Keessaafuu namicha gara bal'aa kana agartee wallahi nama duuba jira dhagaye siifin himaa. Nama duuba jira isaanillee erganaa erganii ammoo tiktaakiin siitis namni hangisan hin gubu. Dubaddu wajji taa'anii arrabsuu turan kana dura jechuudha. Dhagaye abbaa lamaa fi sadeen saniin gubu jechuudha abbaa lama gaatuma abbaa ja'a waan guban hin qabani. Saniifuu tiktaakiis numa arrabsan malee waan gubuu danda'an dandeettii sun silaa qabaatanii eenyu eeshata. Dandeettii sun silaa qabaatanii eenyu eeshachuu danda'an natti himati. Eenyu eeshachuu danda'an. Amma galatooma takitti galatooma amma buqqeedhaa fi jaal buqqee fi jaal dayyuusi isin galee jaal dayyuusi fi jaal buqqeen tiktaakis gubuu danda'an. Lakki hayoome san hayoome dachi seenee waan inni dubbatuun dhagee hayoome waan faaya jiru micoo kaasu jiru histiif sirra qabattee isiin amma dhageeffadhu feetii caaltu kanaa goono amma dhageeffadhu dubbiin dhumatti kanaas maakiin dubbiin dhumatti asii ol gonni biraat akkanaaf neef faaya jiruu naa dawwalaaf amma hirriiba jirti yookaan hirriibaa kaate naa dawwalaaf ittiin himu. Sigala faaya jiruutis gabaatti murtaa'aa jimaasii bitattee argatteessee qabaatu halaas dhumatte baadhiisa. Waalaikum salaam. Bara amma maashaallah dhumattee jirti. Miciyyoon salphaa. Maamee mee caalaa orootii fi munni rasdala galchanii ol galchini maal isaantu beektaa agastii jaalsaa keessaa haasoo jiranii mee waan haasaa sana haasaniitti mee ol galchi. Ol galcha namni dandeessa murtii murtii qabdan. Caalaa fi munni illee galchi. Rakkoon qabu ol galcha haasanii rakkoon qabu amma walumaa galatti miciyyoon kabajjee jirti rabbi si haa kabaju. Saatii siidaa gartee dura aansitee jirti. Dura illee silaa itti dhiyaatanii akkana godhanii numa sirraa waan fakkaate. Wanni gartee amma irra duruu fidee takka ammoo arrabsu. Aboo maakiin hin dinne maakiin waan kana hin dinne bar duraanis roobsan dhageeffadhu maakiin duraanis hin dinne. Bar maammee dubbattee jirti. Yaa miciyyoon bar dubbatte amma fakkeenyaa bar faamilii walitti hin taane itti fooloo odoo irraa hin qabne itti bar siigalee namni tokko yeroo nama dhiyaate si dhiyaate jechuudha. Sigale si hubachiisee samboodi yoo siiloo lees yoo immoo gartee marii isaa nuti warras kee jiru yaadni keenya tokko roobsa mee qoy caalaa oromee dubbadhu caalaa kun haa dubbatu mee qoy yaadni isaa nuun gargari caalaa dubbadhu dhageeffadhu boo yaadni keetii fi hudduun teetii fi yaadni adda addaa ta'u salami dhageeffadha.
dhageeffadha. Warri fardee bultoonni dhageeffadha. Maakii horoodhaan namni jibbu jiru. Isin galee maakii horoodhaa akka waan gartee ittiin namarra jaalattanii hin ta'ina. Dhugaa rabbi. Anamma maakii nama akka mataa jettee jechuudha. Niin jaaladha. Niin kabaja. Obboleettiiti. Garuu ammoo yaada gartee geemni walirra dhufee sa'aatii walirra dhufee. Jaalaa Oromoo fakkeessin dhugaa dubbatu. Qoiga. Maqaa gaddeebisanii. Fakkeessin qaamaa kijib damma gama simaala soo jette jaalaa. Wajjiraati akka hoolatti hoolaan gammoojjii. Maqaa gaddeebisee maal hojjeta dheengatti hojjaalate hoolaa. Aboo maammee kana nurraa afaan qalmee kiyyaa dayyuusa kana kiyyaa bakka margatti na udaana deema kana. Konka afaan kee qabeti dayyuusa. Dhageeffadha. Dubbanne buna takkitti teenya obsigaa dubbanneetiin boolaa namni beekaa yaada wayii irraa baasuun gaariidha hedduu ol qabanya ani siin jaalladha hunda keessanuu jibbaa tokko irraan qabu garuu ammoo mataa gaddeebisuun isiidha gaarii miti. Caalaa keenya dubbii waan sirraa fakkaanne bakka hunda dheedheen haasaa'iin malee nuti isin jaalladha isin kabajne abshir waliif rabbi nu hadisu laa dhageeffadhu ani mataa gaddeebisanii arrabsa irratti amma itti namanu. Yoo dhageessanii jiraatan suuraallee haasaa jeeni suuraa dhaabaa akkamatti kallattiin haasaa jeeni garuu ammoo guyyaa walirra dhufee sa'aatii walirra dhufee maakii teenya nuu jijjiiri guyyaa san nuu jijjiiri jechuun waan gartee rakkina qabu miti walii gallee isillee nama. Caalaa qoy gaafii biraatti osoo hin dabarin gaafii tan anas deebisa tokkoffaa naaf sigaatti dabarta. Maakii teenya nuu jijjiiri jechuun jaalibsaa fi sabboonaa fi fu'eetutu warra dheengadda arrabsu jiru dhagee gaafatamoo siimoo ati immoo fakkeenyaaf maakii naga qabda. Ati dheedhee gaafatteerti namni maayikiitti dhiyaatu dhaqee gaafateera. Isaan nama dheengadde akkanuma lafaa keetti arrabsu jiru gaafatamoo isaan nama biraatu gaafatu qaba. Naa deebisa kanaa sadiis. Laa baay'ee namni wal lole tokko wal gaafachuu yoo karaa nagaatiin gaafatee waan gartee duraan arrabsanii jiraniif namni waan sanii. Caalaa jaalibsaa dheedhee halkan sa'a kudhan halkan billeelii subii salaatee arrabsan jiru. Subii mataa gargalchee halkan yeroo salaata arrabsan jiru. Dhugaa dubbadha abboo yaafi. Gurbaan masjida kaisaa badee ima raadeefi irra laayina amma. Namni kaddu namni tokko amman tana dogoggoree faa nama arrabsaa beekaa faa nama arrabsu hundaa garuu maakii obboleettii teenya qaalii guyyaa nu jijjiiruu keetiif galatoomi sa'aatii nu jijjiiruu keetiif galatoomi isin lachuu obboleeyyan keenya barani na dhiibaa baran isaan lachuu obboleeyyan keenya kam miine kam dhiifne isaan lachuu tokko jira sa'aatii walii jijjiiruun ammoo akkasii bar sa'aatii walii jijjiiruu jaalannee arra maakii jibbinaa jechuun geeffadhu maakii waan takkaan siifamma yoo kabajaa barbaadde yoo naafetti wal saanee hojiiraan na barbaadde daafii TikTok guddaa walirraa qabnaa xiqqaa kana dafii biloog jalaa na baase yoo nagaa hin addunyaa kanarra yoo hin jijjiiradha jechuudha dafii biloog jalaa na baase amma yeroo ati gabbue biloog jalaa bahuu baannaan amma qoe maamee dafii na baase caalaa nuree dhageeffadha jirri amma jirri jaalli lamaanii fi jaal sabboonaan hundinuu jaala qabsooti shanidha amma jirri galaa jaani jaal sanyiinuu galee jiraa galaa nuti harkaanadha haraa nagaatii hojii qabsoonu kostirri teenyee marii takkaan hojjanna waliin si galee gala. Nuti dama amma booda namni nuti adda mushan daafii gari pozi kana kagura daerah ibu amma dapat TikTok rati karena para karena sabona harga pak zaman harga kan disibne ya harga deika tu kuan munir ati asor de arsor kita munir ko asor turini deika tu kuan betul wan rif mana jalan sakit dibaca itu langsung dibaca tu. Nin dubbadha. Ani amma gabaabumatti waan dubbadhu za'aa jijjiiruun qabdu torbee itti aanu godhuu qabdi. Maaliif? Giiftarri kuni bakka lamatti adda cita. Obsi. Eegaa takka naa kan ni teemi. Giiftarri kuni bakka lamatti adda cita. Mucayyoon tuni eega qabatte ji'a lama oli. Waa'ee arraba isaaniitiif kan akkanaan itti akkaatti seenee hin beeku waa'ee arraba keessatti seenee hin beeku. Arraas baruus ni hin jaa. Zaachi harkisuun giftara cinaachi fudhatee deemudha. Mucayyoon tuni biyya waaqaa keessa jirti obboleettii isiiti torbee dabaratti irraa deebistu siin yeroo dhibba tokko taphatte. Kanumaan jiru barbaada. Galatoomi munir keenya yaada keeti ulfaadhu galatoomi yaada kee faa bilisaan ibsachuun rakkoota qalleen qabu. Mee ati kee amma ati geema qabachuu deemtaami poolisii shamarranii guyyaa san namni harargee guyyoo bakka lama sirraa cittee ni feeta hin feetu. Amma akkanaa goonu. Aboo kun geema maal taphata kuni maammee jechuun nama tiktokii ballakkoo isaan babal'atee deemu. Munir akkanaa goonu. Isin yoo namni dhugaatu laal wallala ijoollee taanii kophaatti dhiisi. Munir akkanaa goonu. Harka dubbadhaatii wanta jaamichoontu biyya bakkaa keessa jirti. Artistii teenya nama.
Dhugaa jirtu dubbadha. Munir, Michoota na qabaati. Torbeetti dabarteetti taphachaa ooltaa. waa tokko jira beektaa Munir. Laal. Taphni makiitii fi taphni micoodha adda addama. Si galee adda adda taphni isaanii. Taphni makiidha taphafanii gammachuu taphuma jechuudha. Si galee kun sun amma yeroo kun micoon kabajjeet yeroo micoodha dura ansitee gartee khasiidhaa dura haa taphatamu na dura haa taphatamu sanboota kiyyachuun bashannanaa feet. Tapmaa ifar maaf malee kun khasiidhaa barra waan guddoo. No guyyaa san namni micoota naaf kan wajji faayagaa. Roobsan akkasii ni beekaa. Ilaan Munir mee qoon rabsan muut godhatu naatti hima. Munir dhaggeeffadhu sitti hima. Anamma geema tokko yoo taphadhe jedhee amma caalaa nuree lafa ka'e. Dura faamilii qopheeffadheetiin nama gartee na wajjin dhaabbatu yookaan nama waan san naa gochuu danda'u wajjin faamilii ijaarradheetiin geema taphadha. Okay. Sanii mitaanaan akka Oromootti taanaan Oromoon dura hafte. Oromoon akkana bakka yoo dheeyitee puush wal godhuun hafte jirti. Namu akka faamiliitiin wal taphachaa jira. Caalaa kan yemee dhageessaa faanilee dubbachuun fadhu. Oromoon tiiktaakii kanarra eega dhufne mizamaaniiti halkan tokkotti nama lama taphachiisuun turre. Mooniin kijibe moo dhugaa. Nama meeqa taphachiisuun turre? Nama tapha sanuu tapha nama tapha kaan Somaalee hojii qabatee kaan Amaaraa hojii qabatee kaan Tigraay hojii qabate. Tapha lama taphachiisan moon taphachiifne Oromoo takkitti mutana deebisaa naa. Taphachiisa ture. Taphataan moon taphan. Family qaba namu family qaba Saashiri taphatee faayisaa shara abbaan kanneef kutu. Abbaan kanneef yaa kutu. Kalas taanis abbaan fadhe. Takkiyyaa argee ati amma miidhaa irratti hin fiddu jetta. Namni